Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya. Egaa Jummaa Mubaarak baga guyyaa Jummaarraatiin isin ga'e isiniin jecha Jummaa barakaa akka milkii nuuf haa taasisu. Egaa akkuma beekamu guyyaa irraa gaafii takka isin gaafachuuf dhufeen jira jechuudha. Hundumti keessan mataa keessaniin jechuudha. Egaa akkuma beekamu addunyaa kanarratti eenyu taatee jiraachuu barbaadda? Namoota akkam taatee jiraachuu barbaadda? Namoota kaayoo qaban taatee jiraachuu barbaadamoo namoota kaayoo hin qabne akkanumatti kan jiraatan taatee jiraachuu barbaadda? Namuu of gaafachuutu isinirra jiraata. Egaa tokko keessaniin gaafii kana isiniif dhiyeesseetiin jira. Akkasumas yoo namoota kaayoo qabu, namoota mul'ata qabu ta'eetiin jiraachuu barbaada kan jettu taate karaa mul'ata keetitti, karaa galma keetitti si geessaa jiru irra jirta? Daandii sanirra jirtamoo daandii kamirra jirta? Of gaafachuun dirqama. Egaa akkuma beekamu waa hundi karaadha qaba. Wantummaan hundinuu karaa qaba. Tokko isaaniitiin karaadhaan itti adeemama. Egaa milkaa'iniinis karaa qaba, daandii qaba. Akkasumas kufaatiinis karaa qaba. Karaa kufaatis si geessu jira. Karaa galma kee ittiin si ga'utu jira. Ati karaa kanarraa eessatti argamta? Karaa isa kamirratti argamta? Karaa milkaa'ina si geessu irratti argamtamoo karaa kufaatii si geessu irratti argamta? Kanaafuu addunyaa kanarraa namoota kaayoo qabu ta'eetiin jiraachuu barbaada kan jettu yoo taate karaa isa kamirratti akka jirtu, karaa isa kamirra, daandii isa kamirra akka deemaa jirtu of laaluun dirqama. Daandii milkaa'inatti si geessu moo daandii kufaatitti si geessu? Egaa daandiin hedduutu jira jenne. Daandii kana keessaa daandii kamirra jirta? Akkasumas teessee kaayyoon qaba kan jettu yoo taate daandii kufaatirra si geessu irra deemuudhaan irra deema kaayoon qaba jechuun hin danda'amu. Maaliif? Daandiin ati irra deemaa jirtu daandii kufaatiiti waan ta'eef. Kanaafuu galma ga'uudhaaf daandii milkaa'ina irra deemuu qabna. Akkasumas daandii milkaa'ina irra deemaa jirtaa? Daandii akkamirra deemaa jirta? Egaa nama addunyaa kanarratti wantoota hedduu bu'aa buusee dhaloota dhufuuf bu'aa buuseetiin dabarsa kan jettu yoo taate daandii kamirra akka jirtus of laaluun dirqama. Addunyaa kanarratti saayinsistoonni yoo fudhatte hojjetanii seenaan isaanii erga isaan du'anii waamamaati kan jiru. Namoonni bebbeekamaan guyyaa har'aa kana seenaa keessatti namoonni hundi seenaa namoota bebbeekamoo, seenaa namoota waan addunyaa kanaaf waan gaarii hojjetanii kaasaati kan jiru. Egaa dhaloota har'aa kana keessatti addunyaan kun namni qabdu anaa fi isin, anaa fi ati hoo karaa isaan irra deeman san irra deemaa jirraa? Karaa warroota milkaa'ee san irra deemaa jirraa? Kan of gaafachuun dirqama. Nama hundaati dirqama, nama hundaatti isa kan of gaafachuun. Maaliif? Egaa kaayoo qabne erga taane dhaloota kanaaf bu'aa buusnee deemuuf deemna kan ta'u yoo ta'e daandii sanirra deemaa akka jirus hubachuun dirqama. Kanaafuu hunda keessanitti gaafii tokkoon of gaafachuu dandeessanidha. Daandii kamirra akka deemaa jirtan? Daandii milkaa'inaati moo daandii kufaatii irra kan jedhu gaafii isinii dhiyeesseen jira. Galatoomaa. Jummaa gaarii isiniif haa ta'u.